raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Bitootessa 5 bara 2016. Nagaan keenya kabajaa bakka irraan dhaggeeffachaa jirtan hundatti isin haa qaqqabu jechuun eegalla. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa. Qophiilee keenya guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isin keessummeessuun kan isin faana turus an Odaa Sabaati. Oduu keenya guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ammoo an Falmattuu Lammiiti. Dhaggeeffattoota keenya harka fuune. Haala kanaan sochii isaanii fi yaadannoo isaanii otoo ibsaa jiranii barattoota kana gidduutti humni waraanaa dhufee gargar bittinneessee ture. Wayita isaa yuunivarsiitii Wallaggaa galuudhaaf waraanni dhufan itti aanaa durataa yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'e Dr. Eebbaa Mijanaa akkamittiin barattoonni barnoota irra osoo jiranii galtanii barattoota keenya tuquu dandeessu gaafa jedhee gaafatuun booddee. Ittisa biyyaa fi akkuma kana humnoonni sirna bittinneessaa jedhaman dhukaasa guddaa banuudhaan reebicha garaagaraa gochuudhaan namoota hedduu miidhanii gara teellaatti deebisan jechuudha. Kan amma dhageessan haala mormii Oromiyaa keessatti jabaatee itti fufaa jiru irratti sagalee nuti jiraattota bilbilaan dubbisne keessaa fudhatamedha. Kunis qaama oduu keenya guyyaa har'aa keessaa kanneen ijoo ta'a. Mormii yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti itti fufaa jiran irrattis gaaffiif deebii gabaabaa barattoota waliin taasifne ni qabna. Kanas qophii keenya addaa keessatti qabannee isinitti deebina. Dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa fi qophiilee biroos ni qabna. Waa hundaafuu turtiin keessan haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Bal'ina oduu keenya guyyaa har'aaf gara Falmattuu Lammiittan isin dabarsa. Diddaa uummatni Oromoo sirna kolonii wayyaaneef qabuu fi mirga abbaa biyyummaa isaa dhugoomsuuf taasisaa jiru akkuma itti fufetti jiraachuun beekame. Mormii jabaa ji'oota 4 osoo walirraa hin cinne guutummaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kana fashaleessuuf jecha mootummaan koloneeffataa wayyaanee tarkaanfiilee jajjabaa hedduu ilmaan Oromoo irratti fudhachuuf furmaata godhachuun itti haa fufu malee. Tarkaanfiileen fudhataman kun ittumayyuu mormichatti humna horaa har'a kan ga'e yeroo ta'u erga guyyoota muraasaan asitti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hooggansa waraanaan akka bultu murteeffame boodas murtiin kun gaaffii uummatni Oromoo kanaan dura qabaataa turetti gaaffii dabalataa ta'uun dhaadannoo mormiitti eda'ame guyyaa dheengaddaaf kaleessaa wal duraa duubaan mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa fi Jimmaa keessatti barattoota Oromoon dhageessifamaa ooluun beekame. Haaluma kanaan guyyaa gaafa bitootessa 3 bara 2016tti mormiin barattoota Oromoo yuunivarsiitii Jimmaan mooricha keessatti jabinaan geggeeffamaa kan ture yeroo ta'u humni waraana agaazii mootummaa wayyaanee naannoo sana buufatee jirus akkuma amala isaa tarkaanfiilee jajjabaa barattoota Oromoo irratti fudhachaa kan ture ta'uun dhaga'ame. Beenyaan ilmaan Oromoo ajjeefamanii haa kafalamu, kan miidhaa qaqqabsiisan murtiitti haa dhiyaatan. Kan hidhaman hundi gadi haa lakkifaman, waraanni biyya keenya Oromiyaa gadi haa lakkisu kan jedhu dhaadannoolee barattootni kun dhageessisaa oolan keessaa kanneen ijoo yeroo ta'u, goyyomsaa aanga'ootni mootummaa wayyaanee karaa sabaa himaalee garaagaraan adeemsisaa jiraniin kan hin moffamne ta'uu fi
labsii guyyoota muraasaa asitti mootummaa wayyaanee aangoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa humna waraanaa jala galchuu isaa kan hin rifanneef murtiin kunis mormii isaanii irraa duubatti kan isaan hin deebisne ta'uu barataan mooraa yuunivarsiitii Jimmaa tokko haasaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin taasiseen dubbatee jira. Kunis qophii addaa keenya guyyaa har'aa keessatti kan isiniif dhihaatu ta'a. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Mormiin barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa guyyaa gaafa bitootessa 2 bara 2016 galgala eegalan gara manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa fi kolleejjii magaalittii keessa jiran hedduu keessatti babal'achaa jiraachuun beekame. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi Oromiyaan humna waraanaa jalatti buluu hin qabdu dhaadannoo jedhuun sagalee isaanii dhageessisaa kan turan barattootni kun itti dabalataanis mootummaa wayyaanee nun bulchu Oromiyaan kan Oromootiif falmaan keenya itti fufa sagalee jedhuun halkan gaafa kana mormii taasisaa kan bulan yeroo ta'u kaleessa guyyaa gaafa bitootessa 4 bara 2016ttis mormiin barattoota kolleejjii barsoota Naqqamteen adeemsifamaa ooleen barataan Oromoo maqaan isaa Misgaanuu Masarat jedhamu dhukaasa loltoota mootummaa wayyaaneen wareegamuun dhaga'ame. Mormii gaafa bitootessa 2 halkan barattoota yuunivarsiitii Wallaggaan adeemsifamaa tureen booda hoomaan humna waraana agaazii mootummaa wayyaanee ulaa doormii barattootaa caccabsee seenuun barattoota Oromoo hedduu irratti tarkaanfii dhaanicha jajjabaa qaqqabsiisaa kan ture ta'uu fi barattoota hedduus gara bakka hin beekamnetti guuraa kan ture ta'uu barataan mooraa kanaa nuti dubbisne tokko akkasittiin dubbata. Akkuma beekamu guyyaa gaafa 3 2016 mormiin yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti bifa aaraatiin ta'ee ture. Haala mormii sanaatiin kan wal qabate barattoonni keenya hidhaman gannuuf haadhifaman. Dabalataan illee mootummaan abbaa irree wayyaaneen irraa ka'uu qaba. Akkasuma illee dhaadannoolee kana fakkaataniin kan wal qabatu mootummaan humna waraanaa biyyootaaf iddoo garaagaraa keessatti gadhiisee jiru kana nu keessaa baasuu qaba kan jedhu ture dhaadannoon ture. Haala kanaan sochii isaanii fi dhaadannoo isaanii otoo ibsaa jiranii barattoota kana gidduutti humni waraanaa dhufee gargar bittinneessee ture. Wayita isaa yuunivarsiitii Wallaggaa galuudhaaf waraanni dhufan itti aanaa durataa yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'e Dr. Eebbaa Mijanaa akkamittiin barattoonni barnoota irra osoo jiranii galtanii barattoota keenya dhuguu dandeessu gaafa jedhee gaafatuun booddee isalleen ifannaadhaa fi kabaluun rakkoo tokko irraan ga'anii turanii. Innaa kanaan kan wal qabate barattoonni baay'eenis hidhamanii yeroo barattoonni muraasni illee hospitaala galanii akka jiranidha kan nuun beeknu. Barattoota muraasa maqaadhaan kanan qabadhee jiru Tolasaa Guutuu, Saamu'eel Solomon, Girmaa Naadoo, Alamuu Maramaa, Galaanaa Ibsaa, Cufamuu Aggafaar, Taamiraat Zallaqee, Yoonaas Qana'aa, Mariyoon Ammaasaa, Toleeraa Guutuu, Abrahaam Biyyutaa, Tabilee Taarikuu, Roobeeraa Bal'inaa, Baayyuu Faayisaa, Maatiyoos Tufaa, Magarsaa Tasammaa fi Addisuu Qana'aa kan jedhaman keessatti argamu. Warreen hospitaala jiranidha miidhamni guddaan irra ga'ee jechuudha. Kanneen biroon barattoonni 40 ol ta'an hidhamanii akka jiranidha kan nuun beeknu. Isaan keessaa barattoota beeku barataa Lammeessaa Galataa Turizimii waggaa 1ffaa, barataa Balaa Fiqaaduu Public Administration waggaa 2ffaa. Magaalaa kana keessatti guyyaa gaafa bitootessa 4 irraa eegaluun qoqqobbii tajaajila geejjibaa dhaabuu kan fudhatan uummatni magaalichaa. Haalli kun guyyaa har'aas itti fufee kan oole ta'uu fi waraanni agaazii magaalicha keessa buufatee jirus tarkaanfii jajjabaa jiraattota irratti fudhachaa jiraachuu jiraataan magaalaa Naqqamtee tokko akkasittiin nuuf ibsan. Naannoo kolleejjii barsiisota Naqqamtee keessatti akkuma kana mormii guddaadha kan dhageessifamaa ture. Mormii dhageessifame kanarratti barattoonni gaaffii wal fakkaataadhaan isaan gaafachaa jiran mariitarii ruuliin Oromiyaa keessatti akka ba'u akkuma kanatti gaaffii mirgaa barattoonni kaasaa jiran wal duukaadha kan inni wal fakkaataadhaan ka'e akkuma kana wanta kana dhaamsuudhaaf ammas humni kora bittinneessaadhaa fi raayyaa biyyaallee keessa kan jiran iddoo sanarratti bobbaafamanii reebicha guddaaf dhukaasa baay'eetu ture kanumaan wal qabatee barataan tokko akka du'ee sirriitti adda ba'eera. Kanatti dabalatees immoo barattoonni hedduun reebamanii baay'een isaanii mana hidhaatti kan galan jiru. Hedduun isaanii immoo hospitaala keessa jiru jechuudha reebichaanii. Kanatti dabalee mormii taasifame keessaatii magaalaa Naqqamtee baay'inaan fincila guddaa keessadha kan inni ture.
barattoonni piripaaratorii naqamtee irraallee akkuma kana fincila dhageessisaa turanii amma magaalaa keessatti dhufanii isaanis gargaarii kan taafaman jechuudha. Kanatti dabalatammoo ammas barattoonni haayiskuulii dargee irraa baratan dabalataan barattoota teeknikii iskuulii kolleejjii naqamtee irraa teeknikii kan baratan akkuma kana barattoonni kaatolojii baratan illee iddoo tokkotti walitti dhufuudhaan naannoo dirree tokko irratti wal ga'anii jira. Fincila guddaa dhageessisaa kan turan mormii dhageessisaa kan turan jechuudha. Isaan kana irratti illee humni ittisa biyyaa fi akkuma kana humnoonni sirna bittinneessaa jedhaman dhukaasa guddaa banuudhaan reebicha garaagaraa gochuudhaan namoota hedduu miidhanii gara teellaatti deebisan jechuudha. Kanumaan ta'eetu jiru gama biraatiin immoo ammas fincilli gama geejjibaatiin ga'ellee gaggeeffamee jira naqamtee keessatti sirriitti jechuudha. Kaleessa keessumaati guyyaa kaleessaa jechuudha. Tootaalii geejjibni tokkoyyuu hin turre taaksiin baajaajiin wanti sochiin tokkoyyuu hin turre jechuudha magaalaa naqamtee keessatti. Namoonni illee hojjettoonni iddoo garaagaraatti adeemuudhaaf baay'ee socho'uu hin dandeenye magaalaa keessa deemuudhaaf baajaajiin hin turre taaksiin hin turre walumaa gala dhaabbatee jira jechuudha. Ammataatti har'allee magaalaa keessa hoggaa deemnu Oromiyaan Transportation Authority yookiin abbaa taayitaa Oromiyaa kan jedhamu beeksisaa FM'dhaan reediyoodhaan ol kaasaniiti kan isaan dubbachaa turre jechuudha. Namoonni shufeeronni jechuudha akka isaan deebi'an kun ta'uudhaa baateenaan fedhii keessanii hojii waan dhaabdaniif gaafatama isin fudhata jedhaniidha magaalaa keessatti kan isaan labsaa turan jechuudha. Isaan mataan isaanii amananii dubbisota jiru baran. Aga har'a galgalaatti tajaajilli geejjibaa hin jiru. Tootaalii taaksiinis baajaajiinis hojiirra hin jiru. Haaluma wal fakkaatuun mormiin Oromiyaa keessatti baatiilee afuriif walitti fufiinsaan taasifamaa jiru irratti lubbuun ilmaan Oromoo 400tti lakkaa'amanii kan wareegamee fi kanneen 10,000tti lakkaa'aman ammoo balaa gurguddaan miidhamanii kan jiran yeroo ta'u kanneen 100,000tti lakkaa'aman ammoo mana hidhaa mootummaa shororkeessaa wayyaanee keessatti darbatamanii jiraachuutu dubbatama. Oduu guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhihaanne haga kana ture. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Himbeetamnu alaagaadhaani nu Oromoodha haanu beekani nu rabaan sobaa nu gabroomsani laamu arrabaa haay nu gowwomsani nu himbeetamnu alaagaadhaani nu abaahoodha haanu beekani arrabaan sobaa nu gabroomsani laamu arrabaa. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas akeeka qabsoo kan sabni Oromoo bilisummaa isaa fi walabummaa biyya isaaf taasisu gama hundaan kan tumsu ta'ee Oromoota kaayyoo kanatti amananiifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Qophiin keenya ammas itti fufaa wallee gabaabaa kana booda walitti haa deebinu. Afaan kaweeti mega kan kurame mana hidate badee tokko malee hanga du'aate mega kan kalame eessarrate simbirroo barriisi bosona marti leenjicha bosona na dodobisi waanoo keessa jirru seetti gabaase waanoo keessa jirru seetti gabaase. Amma kan isiniif dhihaatu gaaffiif deebii odaan sabaa barataa yuunivarsiitii Jimmaa nageenya isaaf jecha maqaa isaa dubbatuu hin feene tokko waliin haala mormii mooraa sana keessatti uumamee jiruu fi egeree mormii barattoota Oromoo irratti hundaa'uun taasisedha. Itti dhiyaadha. Haa ta'u akkuma beekamu guyyaa har'aa mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti mormiin barattoota Oromootiin adeemsifamaa akka ooledha. Mee mormiin kun guyyaa gaafa yoomiiti kan eegalee
mormiin sunis sagalee maal jedhu kan qabatee ba'ee ture? Mormiinsi guyyaa irraa gaggeeffame kun harri samaalchi ture jechuudha. Haasudha lamarraa eegalee mooraa guddicha keessa mormii jabaatu ture. Tole. Amma yeroo ammaa akkuma beekamu manneetii barnootaa sadarkaa haayiskuuliitii hanga yuunivarsiitii kan jiranii. Tole. Humna waraanaatti kan bulaan jiran akkasumallee magaalaaleen Oromiyaa hanga ganda baadiyyaatti qondaala waraanaatiin hoogganamaa jiru. Kun yoomirraa kaaseeti? Kun egaa erga dheengaddaa labsiin torban darbe keessa bahee ture, labsii wayii tokko bahee ture. Ergasii qabeeti egaa kanarraa ka'uudhaan barattoonni kanaan duras gaaffii gaafachaa turanii gaaffiin keenya ammatti hin deebiin jira. Darbee immoo gaaffii irratti gaaffii kan ta'e kun mooraan waraanaan weeraramee jira. Waraanaan hin bullu. Nuti ofii keenyaati gaaffii hedduu qabna. Namoonni keenya political prisoner kan ta'an maaliif hidhamanii? Namoota du'anii fakkeenyaaf dirree qabsoo gubbaa irratti harka duwwaa mirga isaanii falmachuuf ba'anii kan du'anii du'uu hin qabanii. Warra du'an kanaaf immoo itti gaafatamummaa fudhanna jedhamee yeroo darbe biyyoodhaan illee dubbatanii turanii itti gaafatamummaa akka fudhataniif kunoo murtiin maalirra kan ga'e gaafachuudhaafiti barattoonni mormii kaasan egaa guyyaa irraa kanaa jechuudha. Dhaadannoon sun maal kan jedhu ture gabaabamatti? TPLF'n biyya keenya nun hoogganu waraanaan hin bullu OPDO'n bakka nun bu'u abbaan biyyaa Oromoodha. Dachee keenya irratti hiree ofii murteeffachuu yookiin immoo eenyummaan saba Oromoo biyya keessatti kabajame biyya keenya keessatti biyya Oromiyaa barbaanna kan jedhu dhaadannoolee kana fakkaatan dhageessaa turan. Tole, mormiin suni sa'a akkamiirraa eegaleeti? Sa'a 12 irraa eegaleeti. Barattoonni hundumtuu akka kaaffeedha ba'anitti sa'a 12tti naannoo laabireerii saayinsii hawaasummaa kan jedhamu sooshaal laabireerii kan jedhamu tokko naannoo sanatti jalqabeeti dhaadannoon geggeeffame. Sanarraa kan ta'e agaaziin barii mooraa keessaa naannoo nama 300 kan ta'an konkolaataa 7 waliin galanii akkasumallee kunoo poolisii Oromiyaan jiru humna waraanaati egaa barataan akkatti dubbatu hin qabu. Yeroo sana fiiganii bira dhufanii barattoota kana gaaziidhaan itti meessanii gara alaatti oofanii jechuudha. Barataan ammoo dhuftee ilaaltu mooraa kana keessa barataa muraasadha kan jiru. Tole, meegaa mormii sana keessatti kan hirmaate barattoota yuunivarsiitii tettee mooraa isa kamidha? Mooraa maqaan isaa maal jedhamudha? Mooraa guddicha jedhama. Meen kaampaasii kanneen barattoota fayyaa fi darbeellee akkasuma barattoota koompitiishinaalii saayinsii hawaasummaa kanneen kana fakkaatanii jiru. Kanneen information saayinsii fa'aa kan baranii barattoota azireel saayinsii fa'aa kan baran jiru isaan akkasii kana dabalateeti gataa inni dha. Barattoota hedduutu irratti hirmaate? Barattoota hedduutu irratti hirmaate. Barattoonni hedduu irratti argamaniiru. Tarkaanfiin gama poolisiitiin yookaan gama humna federaalaatiin isa ta'uu agaaziitiin barattoota irra geessifame maaltu jira? Tarkaanfiin egaa akkuma beekamu mootummaa abbaa irratti gadi ta'ee fi gaaffii karaa nagaan deebisuun hin jiru. Uleedha, reebuudha. Yommuu namni dideellee wannoo hidhate immoo rukutuudha bakka isaanii kan isaan godhanii amma ammaatti kunoo gaazii summaa kana gaafa innisu mooraa keessa illee dhiisii keerra jechuudha. Naannoo hoteela namaaf itti kan isaan guddisanii hoteelli naannoo daallee jijjiirame. Ijoollee erga bittinsanii booda ijoolleen baay'inaan harka 100 keessa naannoo 9 kan ta'an ijoolleen gara alaatti kan isaan baqatan. Tole. Ergi ijoolleen alatti baqatan ijoollee iddoo danda'an qabachuudhaaf jecha olii gadi akka saree maraatti olii gadi bakkeerra fiigaa turanii. Haa ta'u mooraa yuunivarsiitii sana keessa haalli jiru yeroo ammaatti maal fakkaata? Dammaqiinsi barattootaa maal fakkaata? Maaltu adeemsifamaa jira? Yeroo ammaa maaltu jira? Barattoonni dhugaa dubbachuuf nuti hiriyoota keenya of biraa dhabaa kaan nu biraatii bareegamaa kaan nu biraatii baqataa ta'anii biyyaa ba'aa kaan immoo nu biraatii carraa barnootaa dhabanii argatamaa hin barannu jechaati kan isaan dhaadannoo isaanii murtoo itti himaa jiranii. Tole. Ammallee taanaan immoo gama danda'ameen barattoonni kan barbaadanii gaaffii dhiyeessanii gara kana nagaa dhufanii hanga gaaffiin keenya deebi'utti baabaa baallee jedhaniiru barattoonni. Baabaa jechuun maal jechuudha kun? Barnoonni keenya bilisummaa booddeedha kan jiru jedhanii dhaadannoo akkasiillee hin qabu barattoonni. Tole, egaa yeroo ammaatti akkuma ati jalqaba irratti yoo kaasuuf yaalte yeroo mormii kun eegale irraa kaasee Oromiyaan humna waraanaa akka bulaa jirtudha. Ittumaayyuu immoo dheengadda immoo labsanii akka turanidha. Mee erga mormiin kun eegaleessa ta'u Oromiyaan humna waraanaa jalatti bulti erga jedhame booda mormiin biyya keessaa wanta deebi'ee qabbanaa'ee fakkaata. Mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti immoo kunoo har'a eegalee kan Wallaggaa keessatti eegalee ture. Mee
akka barataan hin mormineef akka mormii isaan dhageessifanneef wanti kun doorsisas ta'uu ni danda'a. Barattoonnis kan akkamitti hubatanii mormii isaanii itti fufuu qabu jetteeti yaada kee qoodda. Kan yaada koo kan barbaadu naannoo nagaan jirutti fincila dhoosuu qabu barattoonni. Sa'aatii wal fakkaatan fakkeenyaaf kun immoo utuu isaan garaagaranitti fiiganii jara nagaa dhowwuu gatii ta'ee fi naannoo fakkeenyaaf yeroo tokko fincilli itti dho'ee deebi'ee keessatti qabbanaa'ee achumaan hafuu hin qabu. Keessaa dho'uu qaba deebi'ee yeroo immoo waraana garasitti achi fiigu inni asii immoo saaxiiwwan gara biraatiif saaxila gatii ta'ee fi akkaataa kana taaktikii adda addaa fayyadamuudhaan barattoonnis uummannis fincila dhoosuu qabaan jedhan nagaa isaan dhabu garaagarnatti fiiga inni immoo qaama socho'aa jiruu fi kanneen iddoo biraa jiraniifis daandii banaa jaras immoo nagaa dhawaa jechuudha. Ijoolleen egaa yoomiyyuu gabrummaan barannee gabrummaatti dhalannee gabrummaan barannee gabrummaan hin guddannu ilmaan keenya illee immoo gabrummaa hin dhaalchifnu dhaniiti kan isaan hanga yoonaatti onnataniiti kan jiran. Tole mormiin kun haga amma barattoonni mormii kana eega kaasaniiti uummatnis haa ta'u ji'oota 4 lakkoofsisee jira. Mormiin kun yeroo itti mootummaan ibsa adda addaa baasetti dhaabbachuu hin dandeenye tarkaanfilee adda addaas fudhatee dhaabbachuu hin dandeenye ammas immoo akka wanta hooggantootni OPDO balleessaa qabaniitti hooggantoota gurguddoo aangoota gurguddoo lama aangoorraa akka buusedha mootummaan kan ibsa baase guyyaa lamaan kana keessa. Mee kun furmaata ta'uu ni danda'a mormiin kun haga kamitti itti fufa haga yoomitti itti fufa haga tarkaanfiin akkamii fudhatamutti yookaan immoo maalirra ga'amutti itti fufa jetta? Mormiin keenya mormiin uummata keenya mormiin hawaasa Oromoo kun hanga Oromiyaan bilisummaatti kan inni itti fufu maaliif bara hedduu nuti yeroo baay'ee biyya Itoophiyaa keessatti rakkoon nu mudatu Abisiiniyaan gaafarmenti yookiin immoo bulchiinsa warra Habashootaa fi bulchiinsa Oromoo yookiin kan hawaasa Oromoo walitti fidaniitti kan ilaalan. Garuu seenaan isaa biiftuu yeroo qoratamu gadi fageenya yeroo qoratamu immoo jaarsoliin biyyaa yeroo nuuf himan seenaan dhugaa yeroo nutti himu walitti dhufeenyi hariiroon Oromiyaa fi seenaa Habashootaa walitti fidu jalqabuma jalqabee jechaadha miidhaadha harkaaf harama muruu garbee leelaa kunoo erguma mootummaa dimokiraatawaa jedhameeti yeroo gabbara gaaffii Finfinneeti kaasee 97 kaasee haga 2014 sadeen gaddaa kanaatti kaasee hanga ammaatti hanga 2015 2016 kanaatti illee ajjeechaa dhagaa nuti immoo mootummaa ilmaan keenya fitee qonnaan bulaa eelchee ilmaan irraa ajjeesee maatii harka duwwaa teessisee akkasumallee maatii irraa ajjeesee barattoota ilmaan wal diimuu xobbee karaatti cabsee hambise kana wajjin hin bullu qabsoon keenya haga Oromiyaan bilisoomutti hoogganaa tokko lama aangoo irraa ari'uu qofaa osoo hin taane nuti qabsoon keenya mootummaa gabroonfataa wajjin hin bullu jedhudha hanga kanaatti itti fufa. Amma fakkeenyaaf aangoota mootummaa 2-3 aangoo irraa yeroo gadi buusanii hawaasa keenya jijjiiraman ta'u kun maaliif jarri tooftaa yookiin taaksii ittiin bara aangoo dheereffatan barbaadu malee akkaataa itti uummanni keenya wala boomta akkaayyoo nu yaadanii hin beekan. Kanaaf hawaasni keenya iddoo jiru bakka jiru bifa danda'ameen kallattii danda'ameen fincila dhoosuu qabsootti fufuu qabaan jedha. Ibsa bal'aa nuuf laatteef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiin guddoo si galatoomfanna. Isinillee maqaa hawaasa Oromootiin isin galatoomsadha hedduu galatooma. Falmaan bilisummaa akka galma geessu. Falmaan bilisummaa akka galma geessu. Falmaan bilisummaa akka galma geessu akka galma geessu. Bikka jirtan maraa tokkummaa jabeessu. Bikka jirtan maraa. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Yaadni keessan nu jabeessaa, nu qajeelchaa, milkaa'ina sagantaa keenyaatiifis gumaacha olaanaa qabaata. Nuuf barreessaa. Iimeelii keenya voice.oromia@gmail.com, Tiwiitarii Independent Oromiyaa jedhuu fi karaa Feesbuukii keenyaa Walabummaa Oromiyaa jedhu yoo nuuf barreessitan dhaamsi keessan nu qaqqaba. Qophiilee keenya yeroo hunda kallattiin argachuufis
yuutuubii fi fuula feesbuukii keenyaa Independent Oromiyaa jedhu subscribe akkasumas like gochuu hin dagatinaa. Irra aanu feenya shira diina mara. Irra aanu feenya shira diina mara. Kokumaadhaan kaane qabsoota bobanu dhaalota nu booda gabrumaan naaltimnu irri qabsoo hunda tokkummaan jabeessa. Arrota tokkummaa of keessaa balleessa. Arrota tokkummaa of keessaa balleessa. Waruga sanfallee yommuu jiru teenya baraa. Tokkummaa mucaafnu beekummaadhaan adaraa. Waruga sanfallee yommuu jiru teenya baraa. Tokkummaa mucaafnu beekummaadhaan adaraa. Turtii jalqabarraa eegaluun hanga ammaatti nu waliin qabaachaa jirtaniif guddoo isin galatoomfanna dhaggeeffattoota keenya. Amma kan isiniif dhihaatu qophii keenya xumuraa kan ta'e dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Hanga qophii keenya itti aanuun walitti deebinutti anis nagaa koo isin biratti dhiifachaa gara odaa sabaattin isin dabarsa. Sabni Oromoo erga kolonii hamaa mootolee Abisiiniyaa jalatti humnaan kufee kaasee hanga har'aatti dhaloota hedduu haala qobsiisu malee dhaloota sirna kolonii kana keessatti dhalatee guddate hunda keessaa dhaloota qubee kan adda isa taasisu waa hedduutu jira. Addummaa dhaloota kanaa waa hedduun ibsuu dandeenyullee muraasa keessaa tarreessuuf yoo yaalle dhalootni qubee dhaloota murataa kan haala mijataaf mijataa hin taane hunda keessatti waan danda'u hundaan diina dura dhaabbatu, dhaloota beekaa kan diinaaf fira isaa adda baafatee hubatu, dhaloota gaarii kan haqa namaa hin feene, dhaloota goota kan haqa isaa kabachiisuu irraa duubatti hin deebine, dhaloota hiika jireenyaa beeku kan haqa saba isaa kabachiisuu irratti wareegamuun gocha boonsaa dalagee seenaa isaas barbaraan jiraachisuuf filate, dhaloota walaba kan sammuu oromummaa xaliilaan dantaa saba isaatii madaalu, dhaloota jeenna kan gumaa obboleessa isaa deebisuu irraa duubatti hin deebine, dhaloota qaroomaa kan kaayyoof galma isaa qajeelaatti beeku ta'uun isaa dhaloota kana adda isa taasisa. Warraaqsi dhalootni kun Oromiyaa golee hundarraa yeroo ammaatti taasisaa jiru har'aas hawaasa Oromoo golee hundarraa hawwachuun kan warraaqsa kanatti hirmaachisee fi waldhageettii uummata Oromoo biyya keessaaf alaa gidduutti hariiroo haaraa yoomuu laafuu hin dandeenye kan uume yeroo ta'u, gocha boonsaa akkanaa dalaguu irratti dabalataan dhalootichi galfata qabsaa'otni Oromoo qaqqaaliin lafee isaaniitti caccabsuun dhiigatti lolaasanii lubbuusitti wareeguun harkaan ga'an afaan, aadaa, seenaaf duudhaa ofii barataa har'a ga'uun kaayyoo abbootiin isaa irratti wareegaman faajjii godhachuun galmaan ga'uuf ol ka'ee wareegama qaalii kaffalaa jiraachuun isaas dhaloota kanaaf maqaa dhaloota qaalii jedhu kan moggaaseef ta'uun isaa hin dagatamu. Koloneeffattootni wayyaanes akkuma amala warra isaanii waggoota 25f mala garaa garaatti gargaaramuu irratti dabalataan gaarummaa sabichaa dubbachaa biyya isaa jajaa fi afaan isaas ajaa'ibsiifachaa gama biroon ammoo maluma sabootni gurguddoon biyyoota biroo keessaa ittiin dhabamsiifaman hordofuun waggoota 20f haala mijeeffachaa kan turan yeroo ta'u, haal duree mijeeffatan kana kuulanii dhiyeessuun yeroo itti gara dhugoomsuutti tarkaanfachuu eegalanitti waan impaayiritti keessatti ta'ee hin beekneef wayyaanotanis ni ta'a jedhanii hin tilmaamin mormiin daangaa hin qabne dhaloota qaalii kanaan isaan mudatee akka galaana guutee dhaabbii isaan dhowwachuun waan ganama ijaaran galgala akka diiganii fi abdii tokkittii qaban humna waraanaatti akka gargaaraman isaan dirqisiisee jiraachuutu mul'ata. Galaanni morma isaan ga'e kun haalaaf yeroo isaan itti hin tilmaamanitti waan isaan irra ba'eef gaafii dhaaboo fi qalaqanii guddifatan OPDO arrabsuu, gaafii warraaqsichuma maqaa balleessuu, gaafii ibsa baasuun saba Oromoo akkuma waliigalaatti arrabsuu fi xiqqoo buluun ammoo dhiifama gaafachaa
akkasumas gaafa kaan akka waan sabni Oromoo dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo hin jaallanneetti afaan guutanii dubbachaa osoo oolee hin bulles akka waan dhaabbileen Oromoo warraaqsa kana dudduubee jiranitti maqaa itti maxxansuun waan qabaniif kan gadi lakkisan isaan wallaalchisee jiraachuun dhugaa ifee isaan irraa mul'achaa jiru. Isaan sababoota adda addaa maqaa dhaachuun walaboof taasisuuf haa yaalan malee mormii daangaa hin qabneef warraaqsa jabaa saba Oromoon taasifamaa jiru kanaaf sababni tokkichi Oromoon kana booda dugda ittiin sirna kolonii baatee jiraatu kan hin qabne ta'uu fi miidhaan sabicharra gahaa jirus garaagarummaa hiika jiraachuuf du'uu gidduu jiru kan sabichatti dhiphisa ta'uu isaati. Kan galaanni nyaate oomacha qaqqabata akkuma jedhamu wayyaanotnis gaaffii ummatichi dhiyeesseef deebii madaalawaa laachuurra Oromiyaatti waraana babbaasuu fi miseensotuma dhaaba ofii kalaquun guddifatan OPDO amanuu dadhabuun kaaniin aangoo irraa kaasaa kaaniin muudaa aangoo Oromiyaa bulchuu maqaaf itti kennamellee dhaaba kana irraa mulquun Oromiyaan hooggantoota humna waraanaan akka bultuuf murteessuu isaanii kan ifatti labsan yeroo ta'u dhugaan yoomuu dhokachuu hin dandeenye tokko yoo jiraate garuu Oromiyaan humna waraanaan buluu kan eegalte har'a osoo hin taane jaarraa tokko dura yeroo kolonii mootolee Abisiiniyaa jalatti kufte irraa eegalte ta'uu isheeti. Wayyaanotnis maqaa dimokiraasiin dahachuun gocha dhoksaan hojjechaa turan kana har'a ifatti akka baasan kan isaan dirqisiise tekni isaan waggoota 20f leenjifatanii bobbaasaa turan saba Oromoof biyya Oromiyaa to'achuu kan hin dandeenye ta'uu fi kunis kufaatii sirna isaanii qajeelaatti kan dhugoomsaa jiru mallattoo isaan gafaa ta'uu isaati. Egaa haala adeemsa sirna bulchiinsa wayyaanee fi warraaqsa dhalootni qaaliin kun amaanaa biyyaaf sabaa irratti gatame galmaan ga'uuf adda durummaan dirqama godhatee taasisaa jiru har'aa irraa wanti hubatamu sirni bulchiinsa wayyaanee ofiin of sakaaluun jiguuf rommaa kan jiru ta'uu fi dhalootichis dhaloota eeggannaan uffee hanga lubbuutti waan qabuuf beeku hundatti gargaaramee warraaquun hooggantoota dhaabbilee qabsoo Oromoo biyya hambaa keessa taa'uun gaafii kaayya hawwii saba isaanii calaqqisiisuu jijjiiraa gaafii wal diiganii walirratti duulaa gaafii ammoo tokkummaa uumaa milkoomina hanqachuu isaaniifis sababa oomishaa jiraatanii fi akkasumas qabsoo fageenyaa geggeessaa guyyaa waamicha mootummoota gamtoomanii ta'anii eeggatan biyya bilisoomte keessatti afeeruuf kan muratan ta'utu irraa calaqqisa. Kanaaf tokkummaa dhaabbilee Oromoof hooggantoota biyya hambaa keessa jiraatanii dantaa Oromummaaf Oromiyaa jalatti boca qabsiisuuf yaaluun akkuma jirutti ta'ee tokko dhaloota kolonii jala jiraachuu irra du'a filachuun harka duwwaa impaayiriitti raasaa jiru waan danda'an hundaan bira dhaabbachuu lama duula ifaan ifatti uummata Oromoo irratti labsamee jiru har'aa keessatti uummatichi bifa hundaan akka of qopheessuuf tumsa barbaachisaa gochuu sadii gaagaama siyaasaa impaayiriitti keessatti dhufaa jiru keessatti ilaalcha ifaaf daddaaqiinsa hin qabne kaayyoo Oromiyaa biyya walabaaf saba Oromoos bilisa jedhu haal duree tokko malee dhugoomsuuf of qopheessuu fi afur nageenyi saba Oromoos kan dhugoomu falmaa eegalame laaffisuun osoo hin taane wareegama barbaachisu hunda baasaa dantaa Oromummaaf Oromiyaa irratti waltumsaa golgaa kolonii waggaa 100 ofirraa ciruuf warraaquun akka ta'e dhugoomfachuun dirqama Oromummaa yeroon gaafattuudha kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaa har'aati. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.